Bakka jirtanitti nageenyi kenna isin haa ga'u jecha akka malta hordoftaa fi daawwattoota GMN irraa oduu isinitti himaa oduu galgala kana qindeeffachuun kan isinitti himu Nimsiraa Bayyaani jalqaba irratti hangafoota oduutiin eegala. Mootummaan Itoophiyaa piroojeektii misooma kooriidarii hatantamaan akka dhaabu Amnesty International gaafate. Abut paanaalii gamtaa Afrikaa hatantamaan walitti qabamee waliigaltee Piriitooriyaarii irratti akka mari'atu gaafate. Oromiyaatti xaa'oon kuntaala miliyoona 11 fi 400,000 dhiyeessuun hojjetamaa jiraachuun ibsame. Sababa haala qilleensaa hamaan mudateen Iraaq lammiileen ishee 1,800 ol balaaf saaxilaman. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduutii amma bal'inni oduu keenya isinitti hima. Mootummaan Itoophiyaa misooma kooriidarii ilaalchisee hatantamaan akka dhaabu dhaabbanni mirga namoomaa gaafate. Amnesty International magaalaa Finfinnee fi naannawa birootti marii beenyaa yookiin eegumsa seeraa malee buqqeensi dirqama balaa raawwatamaa jiraachuu eeruunis mootummaan federaalaa Itoophiyaa piroojeektii misooma kooriidarii hatantamaan akka dhaabu gaafateera. Dhaabbatichi gabaasa isaatiin qorannoo gaggeesseen ji'a sadaasaa bara 2017 magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa Boolee fi Lammii Kurraa keessatti namoonni 872 marii gahaa beeksisaa yookiin immoo beenyaa tokko malee akka buqqaan mirkaneessuu ibseera. Kana malees namoonni fedhii isaaniitiin malee humnaan buqqisuudha jedhee Amnesty International. Meeshaalee mancaafamuun irraa darbee buqqaatiin kun dhiibbaa hawaasummaa fi xiinsammuu qaba jedhan. Namoonni hedduun ijoollee isaanii dhimma fayyaa sammuutiin rakkachaa akka jiranis kan yoo ta'us miirri mootummaan gatamuu akka itti dhagahamus ibsaniiru. Paartiin siyaasaa Abut paanaalii gamtaa Afrikaa hatantamaan walitti qabame raawwii waliigaltee Piriitooriyaarii irratti akka mari'atu gaafateera. Dura ta'an adda bilisummaa uummata Tigraay Abut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin haalota raawwii waliigaltee nagaa Piriitooriyaarii irratti jiru yaaddessaa waan ta'eef paanaaliin gamtaa Afrikaa marii gaggeessuu qaba jechuunis waamicha dhiyeesseeti jira. Dura ta'an paartichaa waamicha kana dhiyeessee marii gamtaa Afrikaa hoogganaa koree eegumsaa kabachiisaa hordoffii fi mirkaneessaa fi raawwii waliigaltee Piriitooriyaarii Meejiraal Jeneraal Samad Aledi waliin waajjira isaaniitti taasisanii ta'us paartichi beekseeti jira. Akkaataa waliigaltee Piriitooriyaarii hidhattoota raayyaa ittisa biyyaatiin ala jiraniin hanga ammatti daangaa Tigraay gadhiisanii akka hin bahin kan eeran Dabratsiyoon akkasumas immoo buqqaatonni gara qeetti deebi'uu akka hin dandeenyee fi lafti Tigraay gaariin to'annoo weerartootaa jala akka jirus dubbataniiru. Naannoo Oromiyaatti xaa'oon bara oomishaa 2017 hanga 2018 oolu kuntaala miliyoona 11 fi 400,000 dhiyeessuu hojjetamaa jiraachuus eejensiin balaa waldaa hojii gamtaa Oromiyaa beekseera. Hanga yoonatti xaa'oon kuntaala miliyoona 5 fi 200,000 waldaalee bu'uuraaf dhiyeessuun qonnaan bulaan akka bitatu taasifamaa jiras jedhameera. Qonnaan bulaan gatii xaa'oo akka hin miidhamneefis deeggarsi birrii biliyoona 32 fi miliyoona 800 taasisuu ibsuunis kuntaalatti deeggarsi birrii 300 fi 700 taasisuus kaasaniiru. Xaa'oon bitame qonnaan bulaa bira dafee akka qaqqabuufis hojjetamaa jiraachuus eeran bittaa fi gurgurtaan xaa'oo karaa dijitaalaa raawwatamu alseerumaa waggoota darban keessatti haa ta'u malee bakkeewwan tokko tokkotti qonnaan bulaan xaa'oo akka barbaadetti akka hin argannee fi qaamoleen sadarkaan jiran yeroo isaan sababa garaagaraa qonnaan bulaa deddeebisan bira geenyee jiras jedhameera. Qaamni kamiyyuu xaa'oo gabaa keessatti gurguruu ta'ee bitus akka hin dandeenye kaasan yoo ta'us raawwatame tarkaanfii seeraa bulchiinsa akka hordofsiisu hubachiisanii jiru. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya oduun hanga ammaa isinitti hima oduu biyya keessaatii amma oduu biyya alaa isinitti hima. Sababa haala qilleensaa mudateen Iraaq lammiileen ishee 1,800 balaaf saaxilaman. Sababa boomboleettiin cirrachaa giddu galeessaa fi kibba biyyattii Iraaq mudateen namoonni rakkoo sirna hargansuu qaban 1,800 ol miidhaan cimaa isaan qaqqabus qondaaltonni fayyaa Iraaq beeksisaniiti jiru. Viidiyoon toora intarneetii irratti maxxanfame haala qilleensaa hamaan boomboleettii awwaara kutaalee magaalattii Iraaq barbadeessee agarsiisaa jira. Boomboleettiin cirrachaa kun bara kana biyyattii keessatti jireenya namaaf sodaa cimaa akka uumes ibsaniiti jiru. Boomboleettii kana hordofee miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti kutaalee biyyattii adda addaatti ibsaan akka addaan citee fi balalliin xiyyaaras akka addaan citee ibsaniiti jiru.
Egaa hordoftaa fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee asumarratti goolabna oduu waliin kan isin faana ture ani Misraa Bayaanii qophii naafan GMN irraa itti fufuu gama kootiin nagaatti.